Video kiyya kana kuulanii biraan nagaa. Video kiyya maaliif kuulanii biraan nagaa? Shirkoodha. Namoonni hundi video kana dhageeffachuu qaba. Namoonni hundi irraa barachuu qaba. Akkasumas videoon kun kuulanii biraan nagaa qaba. Kuulanii dirqama video kana dhageeffachuu qabdi. Kuulanii tokkoffaa maaliif akkana ta'anii maaliif akkasuma ta'anii maal irraa dhageeffna? Maannoonni kuulanii balleessite hojjetan? Kuulanii balleessaa guddaa qabdi. Balleessaan guddaan isiin qabdu maalinni yookaan jettaan taate kuulanii tokkoffaa kan isin dinqisiifadhu. Hojii isiitii fi ofitti amantummaa qabdi. Dubartii jabduudha jechuudha. Baay'ee dinqisiifadha. Haalli isii, istaayiliin isii, uffannaan isii, dibannaan isii hedduu dinqisiifadha. Sababni illee maaliif ofitti amantummaa fi konfidensii cimaa qabdi jechuudha. Jettullee sodaattu akka dubartii amma jennu kanaa miti. Hojii isillee akkasumatti bakka haasofni isillee akkasumatti baay'ee namatti tola jechuudha. Kuulaniin ijoollee biyyoota Arabaa keessa jiran koottaa galaa. Biyya Arabaatitti umurii keessanii fixina koottaa galaa heerumaa bultii ijaaraadha mallaqa keessan wayirra gaadhaa itti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani muna diidamee gurra warroonni sabskiraayib godhe sabskiraayib godha. Warroonni maatiin ta'in maatii ta'a sabskiraayib laayik sheer koomentii illee barreessaa yaada keessan ibsadha. Har'a viidiyoon ani isinii qabadhee dhufe waa'ee kuulanii dhimmi kuulanii maal balleessitee kuulanii biraa viidiyoo kana sheer godhaa nagaa maaliif jettee munaa namoonni ettanii jechuun keessan hin oolu. Viidiyoo kana dhugumatti sheer godhaa kuulanii biraan ga'a. Viidiyoo kana dirqama kuulanii dhageeffachuu qabdi. Maaliif dhageeffachuu qabdi? Maal balleessitee yoo kan jettan taate balleessaa guddaa qabdi. Balleessaan isiin qabdullee walumaan laala. Namoonni balleessaa kuulanii dhageeffachuu barbaadan viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhu. Kana laalaa jirtu kun tana laalaa jirtu tunillee. Kuulanii tokkoffaa baay'isii jaaladha, baay'isii kabaja, baay'isii dinqisiifadha. Ofitti amantummaa fi hojii isiitii fi koonfidensii qabaachuun isii baay'ee tokko natti tola. Hojjettullee sodaattu haasaa bareedaa jechuun amma yuutuubii dhiistee jirti gara tiktook irra jirti. Kuulaniin ijoollee biyyoota Arabaa keessa jiran koottaa galaa heerumaa, koottaa galaa bultii jaaladha maaliif jette? Kan keessatti maal hubattaati? Yeroo isin akkana jettu kana keessatti maaltu itti dhagama? Maal hubatta? Maaliif akkasitti kuulanii? Eessa jirti kuulanii? Biyya keessa jirti? Biyya Awurooppaa jirti moo? Biyya Ameerikaa jirti moo? Bakka gaarii jirti moo? Afaa gaarii afattee algaa gaarii mana gaarii keessa jirti? Maaliif akkasitti jettee isin gorsite? Keerii yaaduun isin gorsite. Mana Arabaatitti miidhamin jettee isin gorsite. Umrii keen fidhin jettee isin gorsite. Kottu gali biyya keetitti heerumii jettee isin gorsite. Okay, waa tokko bichaa wanni naa galuu dide kuulanirraa waa tokko qofa. Ijoollee miskiinan biyya Arabaa jirtu kana gorsitee gaafa kottu galee jettee gaafa gorsitu. Kottu galee heerumii, kottu galee bultii jaaladhu, kottu galee umriin kee dhumin jettee gaafa jara gorsitu. Waa tokkoon naan galintu jira. Obboleettii tiyya kuulanii. Kan si jaaladhus kan si kabajus. Rabbiif jechuudha. Garuu asitti wanni ani kuulanii irraa tokko naaf galuu dide. Maal inni beektu? Maal? Hin beektan. Tarii yookiin namoonni akka kiyyaatti illee yaadan jiraachuu danda'a. Miidiyaattis dhufuu baatu. Ani garuu waa tokko kuulan irraa dhabe. Wanni sun homa jiru homa godhuu dandeettu godhuu dadhabde. Yeroo miskiinan mana Arabaa jiran gorsitu. Har'a ofii isiitii hoo maalirra jirti kuulanii. Sida isiin duraan biyya Yaman keessa turtee gama chaanaalii kanaa dhuftee ergama chaanaalii kanaa dhuftee booda biyya galtee biyya keessa jiraachaa jirti. Biyya Yaman keessatti namoonni hedduun jaalala isii gaafachuu danda'a. Garuu iddoo dhafuu fi dandeetti. Yeroo darbe keessatti ana jaalallee qabaa, jaalallee kiyyatti galaa, isatti galee heerumaa qaadhimaa qabaa, qaadhimaa keetti galee heerumitti dubbachaa turte. Garuu kuulanii wanni isirraa hamma ammaatti dhabee otoo miskiina kana akkasitti gorsitu. Ati hoo maaliif hin heerumne? Maaliif bultiin ijaaranne? Obboleettiitii nama bichaaf gaarii yaaduun hin taatu. Nama bichaaf gaarii yaaduun hin taatu.
sirriidha ati nu gorsuu, ati galii heerumii jechuun, ati bultii ijaarradhu jechuun namaa miti rabbirraa jazaa argatta. Gorsa keetitti hedduu gammadee jira. Ati hoo maaliif hin heerumne koolanii obboleettiiti? Maaliif bultii keenya ijaarranne? Tokko namni karoora baafata. Karoora baafatu kana keessatti yeroon ammaa kun bultiin addunyaa hin teettu. Akkuma ati namaa yaaddu nutis si yaaduu qabnaa beeki. Ati garuu namaaf yaaddee ijoollee keenya gorsitu nutis siif yaaduu qabna. Kanaan dagate. Maaliif namni namaaf yaadu of dagata? Sirriidha. Namaaf yaadda ofii yaaddu jechuudha. Of dagatta. Maaliif namaaf gaarii yaaduuf of dagatta. Sabni isallee amma namaaf yaadu hojii keetii irratti karoora baafachuu maal jechuu in ulfaata. Erga biyya galtee obsaa wajjin gaala ijaarranii obsaan waa jaalala keessa sananii jiran.